asitti kinoo foonitti godhamee jira akkana bareeda jechuudha. Baay'ee bareedaa kinoo kana fakkaata isin waxiin kenna koottaa nyaadha baay'ee nama hawwata akkanatti bareeda jechuudha yoo nyaatan kana caalaayyuu mi'aaya. Asitti kinoo kasallikii akkana qabatee jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Shamarra foon jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo har'a jechuudha. Kan isiniif hojjetaa jiru foonii fi dinnicha walitti isin hojjetaa jira. Asirratti kinoo shunkurtiin bishaan isaa goifate bilchaatee jira. Zeekiitti godhadhee jira. Asitti illee kinoo dinnichaan qopheeffadhee jira. Dinnichaa kana likkii fooniitiin karattafa jechuudha. Callisee wal dabarsee hin karattafu likkii fooniitiin karattafa. Asitti kinoo shunkurtiin bilchaatee jira. Barbaree itti godhachuuf deemaa jira. Asitti kinoo barbaree maankaa 2.5 jechuudha kan itti godhee jiru. Maankaa guddaa san 2 jechuudha. Baay'illee itti hin baay'ifne maankaan jidduma galeessa san jechuu. Maankaa sukkaaraa osoo hin taane maankaa kaanii barbaree likkii itti godhe jechuudha. Itti waan baay'isu hin barbaannee fi xiqqishuma itti godhe jechuudha. Maankaa 2 jechuu. Maankaa 2.5 xiqqeessituumanii. Asitti illee kinoo timaatimii illee mafaaqaadhaan faaqadhee jira. Mafaaqaa kaarotii ittiin faaqan saniin isaan faaqee qopheeffadhee jira. Dhiifamaa bootaa kanatti isin iddoo kan hayaa jira. Harka tokkoon kaameraa waan qabee jiruu fi kinoo foon illee karattafee jira. Foon illee akkana jira. Asitti illee kinoo dinnichaallee karattafee jira. Likki wal qixxeessee jechuudha. Foonii fi dinnichaalleen saayiziin isaa jechuudha. Saayizii tokkochaan karattafamee akka bifa tokko ta'ee akka wal hin caalle jechuudha. Saayizii foonitiin karattafamee asitti kinoo foon itti galchee jira. Foonii fi suugoo walitti aqulaalla'aa jira jechuudha. Foon itti galchee jira. Erga suugoon bilchaatee booda foon itti naqadhe jechuudha. Asitti kinoo foon illee bilchaatee jira. Asitti kinoo qullubbii itti godhadhee jira. Yoo barbaadan duubarrallee itti godhuu dandeettanii qullubbii barbaadan wajjin illee aqulaalla'uu dandeettanii. Ani erga foon itti naqee foon xiqqoo bilchaachuu ka'eeti. Bilchaachuu sun taane xiqqoo akka waan bilchaatuuf ta'uun ta'u ergasii qullubbii adii itti godhadhee jechuudha. Dinnichaallee itti galchuuf deemaa jira. Itti hin goone garuuyyuu ergasii akkanatti akka wal fudhatu godha jechuudha. Ergasii amma kinoo foon isaa xiqqoon bilchaatee jira. Dinnichaatti naqataa jira. Dinnichaatti godhaa jira jechuudha. Asittiif dinnichaallee xixiqqaatiin likkii isaati waan karattafee jiruuf dursa ammoo foon itti naqee foon xiqqoo bilcheessee maaliif dinnichaa foon walqixa hin bilchaatu. Dinnichatu daddafee dursee bilchaata. Erga dinnichaan bilchaatee foon ammoo maayirra bilchaatu waan ta'eef kanaafuyyuu akka walqixa bilchaatuuf dursinee foon bilcheessuu qabna. Egaa foon bilcheessinee booda dinnichaatti goona jechuudha. Akkana fakkaataa kinoo dinnichaa xarsiisaa akkanaan karattafadhee jira. Asitti dinnichaa fi suugoon foonii akka wal fudhatu wal fudhachiisna jechuudha. Osoo itti kaddaanuun duratti bishaan illee ammuma itti hin kallasnu erga fudhachiifne hin qadaanna kinooti wal fudhatee kanatti qadaanna jechuudha. Erga inni wal fudhatee booda itti kallasna malee amma itti hin kallasnu amma kinoo wal fudhatee jira. Asitti erga inni wal fudhatee asitti bishaan isaa hanga isaaf ta'u gimmitii isaa waan beekuuf hanga isaaf ta'u itti godhadhee jira. Maaliif osoo inni waliin fudhate yoo itti naqxan ka ta'e dinnichaa fi barbaree waliin dhaggaa osoo waliin fudhate yoo itti naqxan isin jalaa daalachataa waxiin keenya kinoo akkana fakkaataa bilchaatee jira jechuudha. Akkana jira kinootii barbareelleen itti hin baay'anne baay'ee bareedaadha. Akkanatti kinoo nu bilchaatee jira jechuudha. Akkana fakkaataa dinnichaallee qixa fooniitiin bilchaatee jira walqixa bilchaatee jira jechuudha. Amma dhiyaatee jira irraa baasuuf qimamii itti goggodhadhutu jira. Soqitta qimamii homa itti godhadhutu jira. Asitti kinoo akkanatti bilchaatee jira. Soqidda garaatti godheera. Asitti kinoo itti godhadha. Isin qimamii barbaadan fayyadamuu dandeettanii. Ani yeroo baay'ee yoo bakka qimamii kan hin fayyadamnetti kinoo fayyadama. Wal bira hin fayyadamu jechuudha. Qullubbii adii qofa keessaa hin hambisu achi booda yoo qimamii kan fayyadame qimamii adii kinootti hin godhu yeroo baay'ee kinoo fayyadama jechuudha. Asitti kinoo waxiin keenya bilchaatee jira akkana fakkaata. Nyaata akkanaa kana daggamee akkasiin hojjedhuuf yoo barbaadan koomentii irra naa barreessaa wanta isin ifaa hojjedhuu barbaadanii akkana fakkaataa nyaanni keenya kinoo baay'ee bareedaa foonii fi dinnichaa akkanatti walitti hojjedha jechuudha. Dabalee akkasiin hojjedhuuf barbaadan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Yaada qabdaniin koomentii irratti barreessaa. Akkana fakkaata kinoo baay'ee mi'aaya jechuudha.
dhugaa barbareelleen ittiin baay'inni nyaata baay'ee mi'aawudha.